Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namni haaraa taatan yookiin yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaatti namni dhuftanii yoo jiraattan immoo subscribe godhaa maatii ta'an affeerraa koo yeroo maraati maatii koo warri taatan immoo anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Egaa namooti na jajjabeessitan yaada keessanaaf qooduutiin like gochuutiin share gochuutiin asumaan singalateeffachuun barbaada hedduu galatooma. Arra viidiyoo biraa qabadheen deebi'ee dhufee jira. Wanti ni qopheeffadhu akkuma argitan kana egaa raafuun qopheeffadha. Arra isin immoo amma dhuma viidiyoo kootti anuma waliin turaan affeerraa kooti. Egaa amma kuno raafuu koo akka kanatti miicee qopheeffadhee lafa kaadheera. Kanattaan suudhaan mummurachuu qofatu naafa. Egaa mummuramaallee bitanii gabaarraa qopheeffachuun hin danda'ama. Akka kanatti mummuranii qopheeffachuun dirqama miti. Maashinaanillee gargaaramuun hin danda'ama. Ani garuu harka kootiin muree qopheeffachuu waan hin barbaadee fi lammaffaa immoo inni gabaarraa bitan sun mummuramaan isaa xiqqoo waan natti hin tollee fi ofii makoon akkasumatti yeroo hunda akkuma kanatti qopheeffadha. Sun fedha keenyadha. Egaa amma akka kanatti raafuu koo muradha. Murachuu eegaleen jira. Raafuu muruun dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama dadhabsiti. Kun garuu baay'ee nama rakkisu. Baay'eellee muranii bulleessuu sin barbaadu. Yoo baay'ee garmalee bullaa'ee mushushattee baddi waan ta'eef yeroo bishaatu lallaaftuudha waan ta'eef raafuun ishee kanaaf xiqqoo mummura malee baay'ee hin bulleessu garmalee warroota raafuu baalli isaanii jajjabaatoo sanatu sirriitti bulleessuu nama barbaachisa malee kun badaa bulleessuu nama barbaachisu an akkasittiin qopheeffadha. Egaa amma raafuu koo akka kanatti muree xumuradha. Egaa amma raafuu koos muree akka kanatti qopheeffadhee lafa kaadheera. Qullubbii diimaas si lafaan qaba. Zayitaan qaba. Zayita siin qaba. Dhadhaan qaba. Qaaraa akka kanatti gurguddisee mummureen qaba. Kororimaan qabaddanaa. Daakuusaa. Qoqqocaattiin gargaarama qoqqocaasnan qaba. Qundoo barbareen qaba. Qundoo barbaree kanas nan fayyadama. Qullubbii adiillee nan qaba. Amma warroota kana gargaaramuudhaan distii koo abiddarra kaadheeni shunkurtii kootti naqadhee gara hojjetachuutti hin deebi'a. Amma qullubbii kootti naqadhee distii koorra kaadheen jira. Shunkurtii koo bisheeffadhamma. Shunkurtii koo bisheeffachaan tura. Itti qadaadadheen eegee bisheeffadhaa qullubbii koo. Qullubbii koo bisheeffachaan jira. Mushushadhee jira amma qullubbiin koo. Egaa zayitiin itti dabaladha. Zayitii waliin walitti bisheeffachaa tura amma immoo. Ammas xiqqoon bisheeffadha. Qullubbiin koo bishaachaa jiran mallee egaa eegeen sochoofadha. Harka koo irraan fageeffadhu. Walitti bisheeffadha mallee zayitii koo waliin. Amma qullubbii adiin itti dabaladha. Qullubbii adii fedha keenya irratti hundaa'a. Xiqqeessines itti dabalachuu dandeenya. Waan nu miidhu waan tokkollee hin qabu. Ani xiqqeessitti godhachuu hin barbaadu. Yeroon itti hojjetadhu natti tola waan ta'eef. Egaa amma akka kanatti bishaataa jira. Qullubbiin koos itti qadaadadheeni eegeen bisheeffadha. Biraa fagaachuu hin qabu. Akka inni na jalaa hin qabannee yookiin hin gubanneefi. Bishaachaartii qullubbiin koollee mushushattee jirtamma. Bishaatee jira. Akka kana ta'ee jira. Egaa qullubbiin koo amma
raafuu koon itti dabaladha. Raafuu muree qopheeffadheen gaditti naqadha. Amma raafuu kootti dabaladheera. Yeroon raafuu hojjetadhu ani ho'asaa baay'ee guddaarran godha, haayirran godha. Abidda isaa haayirra godheeni hojjetadha. Maaliifi bishaan akka inni hin kuufanne godha tokkoffaa. Bishaan hin kuufatuuf jalatti abidda isaa baay'ee guddaa yoo goone yookaan amala bishaan keessa calaluu qaba waan ta'eef san akka hin taaneef na gargaara. Ani yeroon hojjetadhu akkasittiin hojjetadha. Abidda isaa baay'ee guddaa godheen jira. Ho'i isaa baay'ee guddaadha garmalee haayirra jira. Harka koorraan kaasuu dafee bishaatasii. Lammaffaa immoo itti hin qadaadu. Yoon itti qadaadee bifisaa hin jijjiirama waan ta'eef itti hin qadaadu. Amma qundoo barbareen itti naqadha. Qundoo barbaree itti naqadheeni walitti sochoofadha. Bifa tuunni jijjiirratini bifa isaa magariisummaa isaa qabatee akka inni nu ba'u taasisa. Yoo itti qadaannu ta'e yoo itti qadaanne garuu nu jalaa affeelama. Ani kanaafin akka kanatti ni qopheeffadha. Tarii hin beeku ani ofii koo akkas yoon qopheeffadhu bifa isaan jijjiirratu. Tarii isin garuu hin beeku akkamitti akkasiin qopheeffattani. Itti qadaaddaneennaan bifuma isaa isinii qabachuu danda'a. Ani garuu akka kanatti gargaarama. Amma raafuun kollee gara bishaachuutti jirti. Kororimaan itti dabaladha. Kororimaatti dabaladheera. Walittiin sochoofadha. Dafee bishaata yeroo illee fudhatu. Abiddi isaa guddaa gatii ta'eefi. Amma walittiin sochoofadha. Kororimaa kooliini. Qoqqocaan itti dabaladhee. Raafuun qoqqocaadhaan hojjetamu baay'ee namatti tola. Garmalee namatti tola. Yaala baay'een keessan hin beektu. Namni hin beekne yoo jiraateef tarii hin beeku. Raafuun qoqqocaadhaan hedduu namatti tola. Dhadhaan itti dabaladha. Amma gara raachuutti deemaan jira. Xumuruutti deemaa jira. Gara xumuruurra ga'eera. Fooliin isaa baay'ee namatti tola. Qoqqocaas gatee of keessaa qabuu fi raafuu qoqqocaadhaan hedduun jaalladhaani. Raafuu nan jaalladha. Silumayyuu qoqqocaadhaan yeroo ta'u immoo baay'ee natti tola. Amma gara xumuraarra ga'een jira. Hojjetadhee raachuutti jira. Amma ashaboon itti dabaladha. Raadhee jechuudha gamma dhumatee jira. Bishaatee illee jira. Ittiin qadaanne akkasumatti hin bisheesse isinitti himeera. Bifti isaallee jijjiiramee hin jiru. Magariisummaa isaa qabatee jira. Omaallee of jalaan qabu. Bishaanis isaa guddaa gatii ta'ee fi jalli isaa duwwaadha. Kana fakkaata. Amma qodaatti baafadha. Qodaatti baasanii dhiyeeffadha. Kana fakkaata. Egaa viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Raafuu koos akka kanatti hojjetadheera, baafadheera. Viidiyoon kun yoo isintti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Turtii ammammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Biyya nagaa keessa jiraadha. Viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti deebinutti immoo nagaa keessa tura. Bye.